السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا ورتفتوني مجي في عبدي هندي خيسانون نجاك أبدني سنجتا عشان ما أركفوني أكم نجاجرتو هندي كيسانو برانك إنجد قالني كبوفاي رتي نموني هدو نتي مفتني يرتني نموني هدو ناف بالبلتني نمني إنه ما كان نعرف سيسني جرا نمو هدو كيسا يجورا كونا ما كميت وانا كنا قوته كنا نجري نمو هدو ده كان في بالبلتني كان بريسن أقسم كومنتين سين برانك سنجلا كنتن هندي ساعتو abdi sarrimiti akkamit akkana goota kan jedhudha dhugaadhaanis yeroo sanatti yaanne waan isin jettanis komanti ki yaade keessan hundaayyuu warri naa bilbiltanii natti dubbatanis isiniif hubadhee jira anuu akkasii yaanne yeroo jalqabaatiif osoo wanta san yaadee jiraadhe akkasiin godhuma rakkoo qabayyee natti fakkaanne akkuma yeroo biraatti jedheeti yaade garaa qabdii akkana kan jedhu san naaf hin dhufne ani waan isiirratti miidhaa geessu waan akkasii maali natti fakkaanne ture bofa san akka tasaa argee yaa gaaf san argitee keessatti siraajii hojii ture siraajii bitee yeroo jalqabaa san jechuudha bofa san siraajii irraa fuudhee siraajiin biratti argina yaani sun naa dhufe jechuudha san booda ka prank kana Fatihaa fi mageera dalaguu qabaa jedhee yaadee gara manaa galee isaan rafaa turanii akkas godhe ani hangas hunda rakkoo qaba jedhee yaanne maaliifuu yeroo waan prank kana yeroo hedduu ni godhama waan xiqqoo nama rifachiisuudha malee hedduu waan san hanga san miidhaa qaba jedhee yaanneen akkasuma ammoo namni garaa qabu rifannootni wanta kanaa kun ni miidhaan jedhee si yaanneen waan akkasii yaanne akkuma yeroo biraa wal rifachiisnu yookaan ammoo prank wal goonu akkasuma yaadeeti waan san godhee garuu dhugaadha isin kan jettanii san booda namoota waan hedduu hubadhe namoonni akkasnaan jettan baay'eedha kan naa bilbiltan akkamitti akkana goota osoo garaa qabdu daa'imni garaadhaa bahuu danda'a barii kan naan jedhe namni hedduudha anis san booda hubadhe isinis ammoo yeroo sanitti xiqqoo sodaatee turte maalin xiqqoo sodaadha alaan hin sodaadha wallaahi alaan hin sodaadhe galatoo maal hundi keessan akka na bira dhaabbachuu hiyyaa dasuna jiru takka inumaa itti tolee lammaffaayuu garatti qabachuu qabachaa jirti namoonni hedduun isiidhaaf akkana cinqamanii si bilbilaa kan turan kan argite jechuudha namni hundi akkana lolu jiru wallaahi hedduu takka galatoomaan isin hin jaa sirrii miti dhugaa keessanii wanni inni godhe hantuutaa fi bofa hedduu takkan sodaadha kina tustee osoo yaadiin prank na godhe ani hin beekne gaafa san hin beekne garuu san booda yaada namaa kan laali koomanti kana dubbisi tokko koomanti maan nagaa hin jiru koomantii waan bareeda barreesse hin jiru hunduu akkamitti abdii akkana gootaa isii kan jedhudha an san irratti natti dhaga'ame xiqqoo bakka adda addaati irra dawwalanii akkamitti akkana goota naam ingisee isaanii dhiifama isin gaafadha kaa homaa kan dabree jira yaa anis yeroo sanitti waan hin yaadiniif san godhe isaan dhiifama gaafatta ana dhiifama gaafachuu qabda si dhiifama gaafadhe kaa san booda gaafachuu qabda ammas dhiifama siin jedha garuu hedduu rifattee jirtu argama dhugaame itti himi hunda wallaahi takka rifattee inni sodaadha waan ta'eef jecha sanuun irra darbee akkasitti wallaahi hedduu takka rifattee ani namni garaa qabu yeroo rifatu yeroo maal ta'u waan garaadhaa bahu waan akkasatti natti fakkaanne rifannoonni badaadhaa jedhee yaanne akka dhageetti garuu namni garaa qabu wanti isa rifachiisu yoo isa qunname daa'imni garaa bahuu danda'a kan jedhu namni hedduutu waan kasannaan jedhe warri naa bilbiltan hundi keessanuu biyyoota gara garaarraa naa bilbilan dhugaa warri prank sallaale jechuudha san boodaanis ka hubadhe prank bofa akkasii waan akka sanuu waan akka nama jibbisiisu waan akka nama sodaachisu isitti mul'istee isiidhaan bira keettee akkamitti akkas gootaa wanti sun hanga fedheeyyuu ka dhugaayyuu prank bofa dhugaayyuu ta'uu baatu prank akkasii godhuun garuu sirrii miti maaliifuu bofni suni dhugaas ta'ee ka bofa fakkaatu bofa forjidii ta'us rifannoonni isii miidhuu danda'a rifannoonni ilma isii garaadhaa baasuu danda'a ilma kee dhabuu feetaa kan naan jettan dhugaadha anis wallaahi ani dhugaa kan yaanne yeroo san akkasitti jedhee maaliif akkuma qoosaatti akkuma taphaatti fudhadhee malee waan sanan wanti sun akkana miidhaa geessaa maali jedhee yaanne isinis san booda akkas naan jette erga viidiyoon dhumatee booda isinis natti iyyite akkamitti akkana goota jettee ani waan garaa qabuuf osoo hin taane waanuman jibbu jechuun waan akkasii namarra ni fida jee yaanne gin waan sodaadhuuf jechan itti dubbadeen isaa sanitti gin hogguun koomatti teessa ilaalu
والله يدو كدسنا كومنتي إيسان أقرأ أنت أبا سيسيو يدو كدسنا جيسان بودا undaafu galatoomaa hundi keessanuu hedduu isin galateeffannaa maaliifuu waan hin taane tokko waan nu jaalattaniif abdii akkamitti akkana goota jettan osoo nu hin jaalanne ta'e homaa isin hin galchuu hin dubbattan silaa waan nu jaalattaniif garuu akkam akkana goota ilma keen feetu kan jettan hundi keessanuu waan nu jaalattaniif osoo kan nu jaalanne ta'e yaada akkanaa kanaayyuu nuuf kennitan silaa waan biraa jettaniitumaan dhiistan malee jechuudha kan naa bilbiltan jechuudha baay'inaan kan naaf barreessitan warri naa bilbiltan hedduudha inumaayyuu biyyoota gara garaarraa hanga isin mageedhaaf isoon ta'etu nyaatee jira hedduu isin galateeffadha siraajillee kun ammaallee asuma jira falfalaan kun falfalaan kun ammallee as jira kun amma immoo waan biraa qabatee kan dhufne malee kan biraa waan itti sodaattu maali akka yeroo san irraa ammayyuu osoo waan akkana jedhe hin utaalti hundaafu me galatoomaan isin hin jaawwantu keessanu hedduun isin galateeffannaa ani yeroo itti aanutti wanta kana booda wanta bohaarsan wanta nama golfisan wanta garagaraa isiniif qabannee dhufnaa wanta akkasirraa hanga gaafa isin deettus jechuudha wanta akkasirraa ni fagaannaa anis hin eegaa wanta akkasisan akka hin dhufne achi booda ka waan fedhe godhuu danda'amire san booda amma aguma garaa qabdu kana malee san booda yoo rabbi nagaan ka'ee ta'e ammallee firaanki barbaadde na godhuu dandeessa waan na rifachiisu sanni beekaa bar waan si rifachiisu jedheenis waan na rifachiisu qofa godhuu dandeessa yaa san booda walitti deebina waan biraatiin jechuudha wanti isiin sodaattu hedduudha osoma itti himtuyyuu kan isii sodaattu hedduudha sanii walitti si argadda san dhiise amma والله شهادة كنا دي سيدا مالي والله انت واتي أيه undaafu haganuma haasawuu dhufne har'a maaliif asoo argu koomantisan asoo barruu keessan miseeji keessan argu miseeji dhuga asumaanuu ammoo namoonni miseeji naa barreessan hedduudha hunda keessaniifuu deebisuu hin dandeenye dhiifama isin gaafadha warra isiniif deebisuu hin dandeenye san jechuudha kan bilnaa bilbiltan baay'inaan kaasee jira bilbila yaada keessan hundaayyuu isinirraa fudhadhee jira gorsa keessanis fudhadhee jira warra naa bilbiltan hundi keessanuu jechuudha asumaanuu namoonni channel keenya subscribe godhin hundi keessanuu subscribe godha subscribe godhaadha like godhaadha yaa subscribe kuma dhibba guutuuf ammas achuma deemaa jirra kanaafu subscribe nuuf godha wantoota gara garaatiin qophiilee gara garaa qabanneetiin kana booda kan dhufnu wal agarra ammaaf ka magee waan jettuu jiraate asumarra dhaabna jechuudha yaa warri YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe godha warri family keenya taatan share like godhu hin irraanfatinaadha hedduu takka isin jaalanna anfaan keessaafuu erga isin akkasitti yaanne isin na jaalachuu keessan arkeessan bot anaaf immoo ginni immoo waan hin garaa qabu waan ilmoo garaa qabduuf malee siif miti ilmoo kiyyaafi waa hundaafu ilmoo tantee qofaa miti waa hundaafu hedduu takka isin jaaladha galatoomaan isin hin jaa challenge fi qophii bashannanaa kana booda waan garagaraa isin qabanna isin ammoo nu barreessa waan akkana dalaga abdii waan akkana dalagi mee yeroo tokko takka yaada nuuf kenna abdii waan akkana dalaga kan jedhu nuuf barreessa gara messages nuuf kaa'uu dandeessan akkasuma ammoo comment jalatti yaada bal'aa nuuf wanta gochuu dandeessan prankiin isaan na godhan san akkan irraa hafaladhuuf jecha wanti kiyya messenjera kiyyaan naa barreessa naafima irraan kafaladha gara facebookiitiin kan nu dubbisuu feetan facebookiin kiyya abdii muktaar abdii tube jedha magartuu abdusalaam jedha keessi nuuf barreessuu dandeessanii akkasuma immoo yaada keessan koomanta jalatti bal'inaan hundi keessanuu yaada qabdan yoo jiraate koomanta jalatti nu barreessaa wanti garagaraa abdii waan akkana nu dalagi fa'aa sunaan jettanii yaada tokko naaf dhiyeessitanii yeroo hedduu natti tola jechuudha jechuun waan silaa isin bashannansiisu akkasuma dhiyeenya kanatti diraamaa dhaabnee jirra diraamaa amma itti deebi'uu fi diraamaa babbareeda waan barumsa qabu waan isin bohaarsuu danda'u wantoota garagaraatiin jechuudha diraamaa garagaraatiin isinii dhufuu yaada qabna hundi keessanuu nu eegaa hangasiif garuu subscribe nuuf godhaa baay'ee isin jaalanna nagaan nuuf turaa bye bye